السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا المان ورمو دجي الدنيا كان رجرتنو أكم جرتو نجا كيساني النجا كوتي قالت ربي وري أمن تابراس الشما أكم جرتو نجا كيساني النجا كوتي قالت ربي إجا هندي كيساني يو بقى كنا كيساني بقى ربي النجا ولتنو دي بسي الحمد لله إجا دي بني رفني جران سنين جدا إن شاء الله بقى اللي أسمانو قويا جمعة كيساني جمعة نراكون جمعة ملكي جمعة رزقي جمعة جمچو ربي نو فتايسو أنا في عندك كيساني بو نسنين جدا بقى جرتنو تنجا فيا Egaa hidhamtoota keenya kan biyya Saawudii keessatti hidhamanii dararamaa jiranullee Rabbiin hidhaa sana keessaallee nu baasee nu waa gammachiisuun isiniin jedha. Bakka jirtanittuu du'aadhaan nu bira dhaabbadhaa. Namoonni biyya garaa garaa jirtanuu akka Rabbiin saba keenya kana nagaadhaan biyya ofiittillee isa dachaasu isiniin jenna. Inshaallah egaa har'a guyyaarraa kana wayin qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maali jechuun keessan hafa hin qabu. Waa'ee uummata keenya Booranaati jechuudha. Egaa uummata Booranaa maal keessa akka jiranuu namoonni miidiyaa fayyadamtanuu gaa inuma dhagaa jirtanii. Yoo TVdhaan darbuu baateyyuu gaa miidiyaa garaa garaa warri FB gurguddaa qabanus warri kamiyyuu numa gadhiisaa jiranii argaa jirtu. Kanarratti nutillee hamma humna keenya gargaarru jennee wal kakaafnaa jedheetanii kanan isiniif qabadhee dhufee hanga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan isiniin jedha. Egaa namoonni gargaaruudhaaf illee yookaan karaa gargaartan dhabdanii maaliif yoo jettanii namoonni baay'een haalli itti nama gargaaramu kun bakka gariitti illee baay'ee ulfaataadha. Namoonni garaa garaa sobanii akaawuntiin beekamne banatanii nama burjaajessu waan jiraniifi egaa namni kun immoo nama biyyi amanatu nama ammallee ummataaf dhaabbatu umrii isaa guutuu Rabbiin jazaa guddaa jaraaf illee kaffalu. Egaa bakka jirantu illee Rabbiin jaraa tiksu. Egaa namootan kanaan akaawuntiin kan ijaarame illee ni jira. Egaa akkasumallee garee waldaa gargaarsaa egereetti jedhanii kan jarri bananii jiranii haala sanaan isaan irraallee kadhageessanu ta'a. Video isaaniillee na bira ni jira kanan isinitti agarsiisu ni ta'a jechuudha. Isaanis eenyu yoo jettanii egaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa Munshiida keenya beekamaa akkasuma Sheekh Jamaal Aliyyii hayyuu beekamaadha. Egaa namni wallaale hin jiru jara kana ammallee akkasuma Ustaaz Usmaan ammallee Ustaaz Usmaani jechuudha. Ustaaz Sufiyaan Usmaanii dhiifama. Ustaaz Sufiyaan Usmaanii akkasumallee Dr. Maamad Rashaadii Dr. Maamad Saaliidha jechuudha. Jara kanaani jechuudha kan wanti kun ijaaramee jiru. Egaa namootan kana hin beektoleen abdii qaba namni wallaale hin jiru. Isaan kana jechuudha. Egaa baankiin illee herreega baankii gamtaa Oromiyaa banamee ni jira. Lakkoofsi Ustaaz Raayyaallee kunoo na bira ni jira. Namoonni barbaadanii gara isaaniitiin gargaaruu ni dandeessu. Akaawuntii baankii gamtaa Oromiyaarraallee ni gashitu. Egaa lakkoofsa sana hunda isaa asirratti isiniif hammattansa. Isin immoo achirraa fudhattanii itti bilbiltanii illee gaafachuu ni dandeessu. Akaawuntii sanallee kan FB Ustaaz Raayyaa jalallee ni jira. Seentanii ilaaluu ni dandeessuun isiniin jedha. Egaa nama gargaaruudhaaf nama ta'uun iyyuu gahaadha. Egaa isin irratti hin dheeressu. Maal akka isaan jedhanii walumaan iyyuu kan ilaallu ta'a. Asirraa ilaaltuun isiniin jedha. Egaa FB Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa irratti edda kan laayivii darbaa ture. Kunoo egaa akkuma argaa jirtani kunoo asirratti kan isaan edda dabarsaa turanii. مرحبا جزاك الله خيرا أواز أما بيجين كان كوشلاند كان دكتور محمد صالح كان رايا يوتيوب رايا بامچا يوتيوب channel أكسمس بيجي أشران دبر فتاجرا حاجة إما بورنا قفاف نتبل بلا أما يروب البلتن نقاول قافتشونين دندامو ما وجيني مو يروكين يكتف يدم نوفي akka yeroo keenyatti fayyadamu gochuudhaaf inshallah yoo rabbi jedhe dhimma kana qofittiidhaaf qofa bibna jenneeti jedha. Dhimmi nuti dhimma gargaarsaati. Dhimma gargaarsa egereef jedhu gadhaabne yoo rabbi jedhe kan dur hawwaa turre kan durre maaliif akka dhaabbachuu dhabe waliin jechaa turre akkuma deengade wal hubachiifnee jirra. Inshallah yoo rabbi jedhe immoo amma Raayyaa YouTube channeliin nama 105 qaba. Peejiin Allah khairan Jamaali Diradwaan jaladake ergaa keessan nungaa akaawuntii keenya egaa kunoo amma laayivii irra jiranii naannoo nama 2800 wayitu daawwataa ture kan jechuudha. Akkasitti waa'ee gargaarsa uummata Booranaa TV kan isaan waldaan illee ijaaramee garuu sana qofaaf utuu hin taane Oromiyaa bakka garaa garaatti Itoophiyaa keessatti
rakkoo garaagaraati kan deddeemaa jiru egaa hongeedhaan beela garaagaraatiif uummanni keenya saaxilamee jira egaa rabbiinis nu kadhaa isiniin jennaa egaa uummata keenya kana rabbiin jalqaba rabbiin beela kana keessaa isaan habaasu rakkoo biyya keenya irra jiru kanallee rabbirraa fuudhu lolaa fi balaa garaagaraa jiru kana isiniin jecha egaa waan isaan jedhaa jiran asumaanuu ka dhaggeeffattanuun isin affeeraan isiniin jedha dhaggeeffadhaa isin. Namni miseensanaa ta'e nama 100 taarika islaamaa duraanii yaadan. Jazakallahu khairan Jamaalii Daradoon jedha dhaqee ergaa keessan nungaa akkaawuntii keenya maxxansineerra akka ergaa walitti qabamee isin bira jiru nu qaqqabeera ulfaadhaa jazakallahu khairan. Inshallah rabbi sina gargaaru. Marhaba rabbi sina jazakallah rabbi sina gargaaru rabbi. Ayye rakkoon qabu haa ta'u jazakallahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ewa rabbi nuuf kenne yaa namticha waan qabu rabbi isaatii kenne yaa rabbi tarjoome muumina waan qabne yaa rabbati kenne namticha siif kenne kana dursee naadhaan ibnaan naggeeffanne taarika islaamaa duraanii yaadanne. Naam, hello. Naam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيه تامسي ورقيت. ويا أستاذ جمالي وجهني ساسوف نتوري. مرحبا. بكت كنتي سلمين يوم أركبيني. نما دريت كبر فدوانا كي نجلن جربه. أيه سمي باقي بدل جلني أستاذ جمالي ديبسني جرا. أيه. أما سيسان جلني جرا. أيه. كانت تلا ورقة جيرا. الفاتحة جزاكم الله خيرا. إرجعنا كبر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجار بيت الحمد لله رب العالمين. إيه يوجد بيسراي. ما شاء الله تبارك الله. egaa obboleewwan kiyyaa egaa ani isin irratti deddeeressuullee hin barbaadu egaa fi isaaniirra illee galtanii daawwachuu ni dandeessu irra darbeetanii kanan isin dhaggeeffachiisu isin asirratti daawwattu isiniin jedheen jira dursa fuulduratti ofii ofeetanii maalii waan daqiiqaa dheeraa ta'uufi gargaarsa kana ofii keessatti jirtu kanatti namni achi dhufee asitti gargaarsa akkuma sana waan namni haasa'uu barbaadu hunda asuun dubbatiin nu gala asuun diiniin nu gala hundalleen dubbannu hundalleen callisnu kanaafuu garii isaa keessatti nu qabadhaa garii isaa irra nu barbaadi kan dhimma ijoollee keenya yeroo biraa irratti deebinee haasofaa sagantaan jiru kan booranaa kana. egaa waa ijoollee suudiillee itti deebinaa waa ijoollee suudiis immoo sagantaa qabannee jirra jedhanii dubbatu jiranii durattis immoo sagalee taa'anii jiranii amma gaa wanti harkaanu qabu waa'ee uummata booranaallee egaa akkuma argaa jirtan hayawaanni hedduutu dhume hattaa jechuudha bineensa daggalaatu dhufee bishaan dhugaara subhaanallah gaafa rakkatee jedhee hayawaanni dur nama baqatullee gara namaatti baqataa jechuudha egaa beelli kun waan nama goone hin qabu sababa beelaatiin jechuudha yoo argitaniitu ta'e booyyeen wanti bosonaa halkan deddeemu kuni dhufee kan namni bira dhaabatee bishaan buusuuf hin argee jechuudha subhaanallah egaa beelli yookaan rakkinni egaa wanni siin nama goone hin jiru bakka sila iyyaanne dhaqee nama dhaaba egaa lubbuu ofii baafachuuf wanti hunduu kanaafiyyuu hayawaanillee hedduutu dhume egaa wasarratti gargaarsi kan isin gootanuu maallaqa qofa miti jedhanii dubbataa jiru abbaan danda'e nyaata horiillee egaa horiinis waan nyaattu waan dhabamee jiruuf hongeen akka malee waan jiruufi waan horiin nyaattullee uffata garaagaraallee waan dandeessaniin midhaan irraa maallaqa irraa gara danda'ameen akka danda'ametti akka achiin geessanuu jedhaniiti kan isaan dhaamsa dabarsaa jiranii egaa isinis immoo akka dandeessanitti akka dandeenyutti akka nullee wal ijaarree waan kana hojjennuun isiniin jedha hundi keessaniyyuu inshaallah kanarratti akka hojjettan abdii guddaan qabaan isiniin jedha ijoollee Oromoo egaa kun Oromoo qofa miti Itoophiyaadhuma guutuudha kan inni gaafatu jechuudha wanti kun. Saa kanatti ustaaz du'aa'iitu barbaachisa. Du'aa'iitti ajabamaa. Naa tokko lama sadii jedhee gattaa'ee saalaa. Egaa irra buutee akka wanti kana
Ayye. Dakika kudhan booda goona. Namoonni gariinis garii WhatsApp-iitiin walgeennee muraasa ta'anii walitti sassaabaa jiru. Warri akkasiis kallattiidhaan har'a kan isin dhaabnu akkaawuntii kanarratti nu galchitu. Akkaawuntii kana kallattiidhaan namni sochoosu nama biraatiin nuyi. Kanaafuu har'a booda akkaawuntiin kun kan Ustaazraayyaati, akkaawuntiin kun kan akkasitti akka jedhu akkaawuntiin kanuma bilbillee kan gargaarsaati. Bilbillee kan gargaarsaati. Bilbila sana booda ijoollee waajjira keessa jirtutti isin jalaa kaasa. Kanaafuu sa'a ijoollee waajjira kana hojjettu waldaa gargaarsaa kana hojjettutu iyyuu isin jalaa kaasa. Yeroo hunda onlaayinii hin jirru, isaa onlaayinii jiru bilbila nuttu kaasa. Sa'a booda immoo akkas ta'a jechuudha. Akkanatti hubadhaa wal hubachiisaa bilbilli. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين يجد ويسرعي؟ قالت ربي الحمد لله. أين يجد ويسرعي؟ فيروزا يوسف بحرين الرا مرحبا. إرجانة أمتا سيجين يكون من النساء كيف تاجرها مرحبا. والله إن شاء الله يا ربي كويس ربي أكو ما جمعني وأنا سألت أبدا. مرحبا يا ربي لإثيوبيا كرشيكم لما بحرين الرا مرحبا. ربي سبحانه وتعالى ربي ركوكن كإني بيكا كانت نمتي متو بكانت نمتي نمني ربي سبحانه وتعالى جزاكم الله والفارد قرتومي خيرين ربي ما تيجي تسيالي بسم أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه كان فكاتك إرجان كينيا أفان أماراتي نسرت سلامن دنو ورجل كنافي أمارنيا ستوبي كذا لكيبو ولا itu simpan di bib tu ni amarnya tu sih amarnya sakit amarnya enggak berdudu enggak akhir ada itu
دكتور محمد سالي براتي دوت الله أكبر محمد سالي براتي بكم دوتي إنه محمد سالي لا في جمال لي أما ما براتي مال سبب أمار لا وانا ما ترى بري دولي لمن جمال لي يجي أما دعوة شاجرة جاء وجهه ثم لا جمال لي ولما أكون غني رابري ترونكم إشين تكفاني أمارينيا بيجو هاتي سينياته دلتينيا تيريغامتي سالباتي كبانا ماغي ساكرتي أمارينيا جمالي برد إذا لما فاسمو إني لما فامو كوبيا يوم نكادي راتو كوبيا إني في عمتيني في إني في قالين تكو كابجري كوبيا كاتنو بدي نمجي أيه سلوندو لقيتني أيه كنا ولا قلنا أيه نعم ما كيساسي أدرامي جرو مسيسي كدا ومني تريسين واجي سارة متا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله قاعد هيني جرو يسرعي مرحبا مصباح وين يوتي سودي دانا نوكم جرت باو مصباح برايا رياض نعم مصباح برايا الفادو قالتهم أيه إرجعوا متبران سيجين مرحبا كرشيكم سدي رياض الرا هيا بارك الله فيك ربيني غرغار سان سبيرا دابتو امنسيته سيجاري غندت يا دمراد غوتي ربي غندت سيادي بسبا كون فادو هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورا سلام من توبة أمة نبي رحمة تندن كرمين بلبل توبة لكن إذا كنت ياتي بكاتا سلام من ወንድሞቻችን በአማርኛ ጀቻ ስለ ዶክተር መመሰሪ ተፈራ ማራቲ ነው ካባቢ እርዳታ እናቶች አባቶች አዛውንቶች ህፃናት የተጎዱ ሰዎች በመስባው ወኞት ሚሊዮን ነው የሚቀርበው ሙሉ በአመት ውስጥ ማለት ነው 1 ሚሊዮን የካያ ይቀርባል ሙሉ 1 ሚሊዮን ስታቀርብ 3 ሚሊዮን ግን አመታዊ ታቀርባለች ከየት ነው የምታመጣው ከዚህ ቦታ ነው የሚያወጣው 3 ሚሊዮን አመታዊ ታቀርበው ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ብቻ ነው ያለ በአጠቃላይ ያለ 1 ሚሊዮን ነገር ግን በየአመቱ 3 ሚሊዮን የምታቀርበው ከዚህ አካባቢ ነው ኬንያን ቀረቡ እንንጀሌ እላሰ ሱዲና ቀረቡ ሰና ኢኖ ሚሊዮኒ ሰዲ እሰ ሱዲና እሰ ጅቡቲላ ከነሙ ሰና ኬንያ ይወ ቀረበ ማልታ አባት ተው እንደው ከናፊ እሺ ቀረቢ በድርቅ የተጎዱ ወገኖች ስላሉ ማህበረሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግ ወደዛ ብቻም ሳይሆን ወደዛ እንዲሄድ ቦታው እንዲያደርስ የሚለበስ የሚጠጣ ለከብት መኖ የሚሆን ማንኛውንም ግብአት ከማቴሪያል ጀምሮ ከቁስ ጀምሮ የሚበላ ነገር ጀምሮ ሁሉንም ወደዛ አካባቢ እንድታደርሱ የሚል መልእክት ነው መልእክቱ ያለው በነገራችን ላይ በየትኛውም የሀገራችን ጠረፍ ችግሮች አሉ በቻይኛው መጠን ባሉበት ቦታም እየደረሰ ነው ቅርብ ጊዜ ለምሳሌ ከሰሜን ሀገራችን ለተፈናቀሉት 600,000 ንብረት ቢያንስ 2 መኪና ዱቄትና አንድ መኪና አልባሳት አድርሰናል በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የተወሰኑ ወንድሞቻችን በግል ይዘው እንዲሄዱ አድርገናል አሁንም በዚህ ሳምንት ውስጥ ከኦሮሚያ መጅሊስ ጋር በመተባበር ዛሬ ወደ 6 መኪና በላይ ሄዷል ዞሮ በየትኛውም የኢትዮጵያ ጠረፍ ከጫፍ እስከ ጫፍ አለ ቦታ ላይ በሰው ሰራሽ አደጋና ተፈጥሮ አደጋ የተከሰቱ ወገኖች የሆነ እርዳታ እናቶች አባቶች አዛውንቶች ህፃናት የተጎዱ ሰዎች የታመሙ የታረዙ ሁሉንም የሆኑትን በቻልነው መጠን እንድረስላቸው የሚል መልእክት ነው እዚህ ላይ የምታዩት ይሄንኑ ነው ሌላ ተጨማሪ ያው ባለፈ ጊዜ ሲኮ መንዶ ማን ማጋንጃር ሚያ ፋና ማግኘት ማለት ሲኮ መንዶ
maabaru nyaalli kun bakka arsii keessatti baasii akkabaabii 435 nyaalli kun ሰዎች ሃይማኖት ሳይለይ ቋንቋ ሳይገድበው ድንበር አልባ ልናደርግም እንሞክራለን ቢዝኒላህ ተዓላ ያን ከኛ ጋር ፈጎ ነው በጣም ፈጎ ነውና በጣም ፈጎ ነው ያንን ፈጎ አላህ ያደርሰን ይያልን ያን ከኛ በጣም ፈጎ ነው ሩቅ አለ ምን የተነሳ ነው እንደውና ያን ከኛ ባይ ፈጎዳ ከራንገ በጣም ፈጎዳ akasi warati la kabra maaliif waan kana kaasne beektaa saa wanni beela'ee kumaataman buqqa'e kana keessatti waa'ee nootinyaa anni taawwasin nemmi ummata godhee ummata akka callee jittee faffaca'e kana inni kaan horii ganiin jira inni kaan horii meeriilaandii jira inni kaan Austraaliyaa jira inni kaan eessallee jira ummanni keenya kun kaan South Africa hatta Tanzaniyaallee jira Seeraaliyoon illee biyya ta'e naan ummanni keenya keessa jira hatta Seeraaliyoon callee faffaca'e Seeraaliyoon illee Seeraaliyoon biyya taanaan ummanni keenya keessa jira ummata kana ummata walitti qabamee silaa riisoorsiin namaa riisoorsii itti fayyadame qabeenyi gatii dhabe qabeenya ummataati qabeenya keessatti ummata keenya keessa ummanni keenya ni faffaca'e kuni qabeenya of danda'a dhufuma isaatiif hoyu sammuun yaanni humni hojjechuu danda'u humni waa baasu humni fabrikeet waan adda addaa hojjechuu danda'u riisoorsiin bakkeetti nu jala akka malee nu jala ta'aa jira waan ta'e jecha rabbiin minaan bakkeetti roobni nu jalaan godhini ummata keenya kana rabbiin nagaa godhe biyya tasgabbootse bifa maluun bifa fakkaatuun ijaaree walitti nu adeebisu kan facaafanne hamar guddina gabaatu rabbiin ergite atoota isinitti godhu itita isinitti nu aitichu egaa hordoftoottan chaanaalii kana kan Ustaaz Raayyaa kunoo peejiin isaanii kana egaa akaawuntiin isaanii maxxansan kunoo yoo rabbi jedhe daqiiqaa 15 booda laayivii dhufa jedhanii maxxansanii turan edha lakkoofsa herreega baankii Oromiyaa gamtaa Oromiyaa jechuudha 10,91,39 duwwaa 79 jechuudha lakkoofsa Ustaaz Raayyaati jechuudha kun duwwaa 25,19 94 lakkoofsa isaaniiti jechuudha egaa namoonni asirratti eegashitanu garee waldaa gargaarsaa egereeti akkasumatti riisiitii yookaan sliippii illee of harkatti qabachuu qabdanii maallaqa kana yeroo gashitanii kaatanii jettan yookaan lakkoofsa isaaniitti naqattanii gara WhatsAppitiinis erguufii ni dandeessan jechuudha lakkoofsa Ustaazaa irratti egaa haga yoonaatti kanan isinitti agarsiisaa ture kana fakkaataan isiniin jedha nagaa fayyaa keessanaa bulaa halkan gaarii isiniif haa ta'u egaa warri isin biraa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u amma gara galgalaatti deemaarra egaa du'aa illee akka kadhattanuuf ummata keenya kabiyya keessaa fi biyya alaa jiranullee isiniin jedha dogongora jiruuf na kolchaa isiniin jecha yaada yoo qabaattan haalatti gargaartan yoo isiniif bingallellee koomentii jalatti naaf barreessaa kanan isiniif himuun ta'an isiniin jedha egaa kanarra wanti egaa isiniif galadheewu nana mana egaa kunoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa peejii isaanii jala galtaniillee ilaaluu ni dandeessu nama 665,777 kana egaa maqaa isaaniitiin hedduutu banamee jira wanta akkana jedhuu fi isa kana nama 8,200 kasheerii godhee jiru kana jala argachuu ni dandeessu anis immoo isiniif maxxansaa amma sagalee isaaniirraas immoo dhageessanii jirtuun isiniin jedha nagaa በጣም ፈጎ ያን ፈጎ አኮ ከያ ግን ስታዘ ሲንቤት ቱራ ምን ማለት akasi warati la kabra maaliif waan kana kaasne beektaa saa wanni beela'ee kumaataman buqqa'e kana keessatti waa'ee nootinyaa anni taawwasin nemmi ummata godhee ummata akka callee jittee faffaca'e kana inni kaan horii ganiin jira inni kaan horii meeriilaandii jira inni kaan Austraaliyaa jira inni kaan eessallee jira ummanni keenya kun kaan South Africa hatta Tanzaniyaallee jira Seeraaliyoon illee biyya ta'e naan ummanni keenya keessa jira hatta Seeraaliyoon callee faffaca'e Seeraaliyoon illee Seeraaliyoon biyya taanaan ummanni keenya keessa jira ummata kana ummata walitti qabamee silaa riisoorsiin namaa riisoorsii itti fayyadame qabeenyi gatii dhabe qabeenya ummataati qabeenya keessatti ummata keenya keessa ummanni keenya ni faffaca'e kuni qabeenya of danda'a dhufuma isaatiif hoyu sammuun yaanni humni hojjechuu danda'u humni waa baasu humni fabrikeet waan adda addaa hojjechuu danda'u riisoorsiin bakkeetti nu jala akka malee nu jala ta'aa jira waan ta'e jecha rabbiin minaan bakkeetti roobni nu jalaan godhini ummata keenya kana rabbiin nagaa godhe biyya tasgabbootse bifa maluun
bifa fakkaatuun ijaaree walitti nu adeebisu kan macaafanne hamar guddina qabu rabbiin ergitee atoota isinitti haa godhu itita isinitti haa godhu no ayitichi egaa hordoftoottan chaanaalii kana kan ustaaz Raayyaa kunoo peejiin isaanii kana egaa akaawuntiin isaanii maxxansan kunoo yoo rabbi jedhe daqiiqaa 15 booda laayivii dhufa jedhanii maxxansanii turan edha lakkoofsa herreega baankii Oromiyaa gamtaa Oromiyaa jechuudha 10,91,39 duwwaa duwwaa 79 jechuudha lakkoofsa ustaaz Raayyaatii jechuudha kun duwwaa duwwaa 25,19 79 lakkoofsa isaaniitii jechuudha egaa namoonni asirratti eegashitanu garee waldaa gargaarsaa egereetii akkasumatti riisiitii yookaan sliippii illee of harkatti qabachuu qabdanii maallaqa kana yeroo gashitanii kaatanii jettan yookaan lakkoofsa isaaniitti naqattanii gara waatsaappiitiinis erguufii ni dandeessan jechuudha lakkoofsa ustaazaa irratti egaa haga yoonaatti kanan isinitti agarsiisaa ture kana fakkaataan isiniin jedha nagaa fayyaa keessanaa bulaa halkan gaarii isiniif haa ta'u egaa warri isin biraa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u amma gara galgalaatti deemaarra egaa du'aa illee akka kadhattanuuf ummata keenya ka biyya keessaa fi biyya alaa jiranullee isiniin jedha dogongora jiruuf na kolchaa isiniin jecha yaada yoo qabaattan haalatti gargaartan yoo isiniif hin galleellee koomentii jalatti naaf barreessaa kanan isiniif himuun ta'an isiniin jedha egaa kanarra wanti egaa isiniif gala dheewuu nan amana egaa kunoo ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa peejii isaanii jala galtaniillee ilaaluu ni dandeessu nama 665,777 kana egaa maqaa isaaniitiin hedduutu banamee jira wantan akkana jedhuu fi isa kana nama 8,200 ka sheerii godhee jiru kana jala argachuu ni dandeessu anis immoo isiniif maxxansa amma sagalee isaaniirraas immoo dhageessanii jirtuun isiniin jedha nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh